Hashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana artii YouTube kanneen sagantaa keenya hordoftan nagaan keenya qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya wal duraa duuba godhannee simbiraan goof qophiitti jirra. Isinis bakka teessan teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya. Kanneen faana artii YouTubeef maatii hin ta'in ammoo faana artii YouTubein subscribe gochuudhaan faana artii YouTubeef maatii ta'aa isiniin jenna. Viidiyoolee keenya walii qoqqooduudhaan akka ilmaan Oromoo mara bira ga'u gochuun immoo dirqama nuti isinitti laattannu ta'a. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsaa turtii gaariin waliin qabaadha. Egaan qophii keenya eegallee jira dhaggeeffattoota keenya sirni bilisiginnaa amma aangoorra jiru egaa waggoota 3 fi ilmaan Oromoo dadhabsiisuuf akkasuma immoo ilmaan Oromoo sirna durii jalatti bituudhaaf jecha karoora jabaa baafatanii alaaf keessaa waltumsanii akka hojjechaa turan hundi Oromoo qubaa qabaataa ture. Mudannoo waggaa 3 keessatti gaaga'amni guddaa fi akkasuma kafaltii lubbuu namoota hedduu akkasuma immoo kanneen Oromoof quuqama guddaa qaban mana hidhaatti guuramu kan ija Oromoo jaalala Oromoo biraa qaban kanneen akka artiist Haacaaluu Hundeessaa akkasuma Daadhii Galaan akkasuma immoo kan ija Oromoo ta'an hedduu tooftaalee adda addaan akka mootummaan bilisiginnaa kun ajjeesaa ture kan yaadannudha. Yeroo ammaa kanas gaa mootummaan bilisiginnaa itti fufuudhaan amma faannoo Amaaraa kan jedhamu Oromoota Karrayyuu irratti bobbaasuudhaan akka guyyaa guyyaan lubbuun Oromoota Karrayyuu darbaa jiru odeeffannoo gaa argachaatii jirra. Karaa Walloonis akkuma yaadatamu uummata Oromoo Wallootti duula lafarraa buqqisu Oromoota Walloo jechuudhaan duulli itti duulame ilmaan Oromoo Walloos egaa jaarraa dheeraaf sirna kana walii wallaansoo kan wal qabaa haga irraa ka'ee afaanii fi aadaa isaa qabatee uummata Walloo Oromooti. Uummati Walloo Oromoos qeerroo isaa hiriirsee sirna kana ofirraa rukutuu itti fufee jira. Amma fuulli deeffannaa sirna kanaa gara Wallaggaa Bahaa fi Lixaa akkasuma Benishaangul Gumuzitti xiyyeeffannoo kennanii achitti sirna duguuggaa sanyii uummattoota Benishaanguliif akkasuma uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatu akkasuma immoo uummata Oromoo Wallaggaa Bahaa keessa jiraatu daangaa ce'uudhaan ajjeechaa jumlaa irratti gaggeessaa jiru. Yeroo ammaa kana gaa mootummaan bilisiginnaa sirna kana tumsuudhaan uummata Oromoo daa'immaniif akkasuma immoo maatii tokko keessaa namni 8 yeroo dhumutti mootummaan kun deebii laachuu dhiisee sirna kanaaf meeshaa fi akkasuma immoo tooftaalee adda addaa baasuufiidhaan uummata Oromoo irratti ajjeechaa jumlaa gaggeessuu itti fufee jira. Ajabaka ajaa'iba yaa dubbii baraa yaa dubbii daraa dambaleen qilleensi farraa bubbisee nuraa soofarraa maal asaasaa maal tamsaasaa. Egaa sirni duguuggaa sanyii mootummaa bilisiginnaa fi sirna nafxanyaa duriidhaan uummata Oromoo irratti keessaa falaan erga mari'atamaa ture booda yeroo ammaa kana gara hojiitti hiikuu akka eegalan iji keenya argaa jirra. Egaa sirni mootummaa bilisiginnaa fi akkasuma nafxanyoonni dhalattoota Amaaraa ta'anii biyya bakkee jiraatan gocha kanaaf qophii akka godhaa turan karaa WhatsApp sagalee hiccitii isaanii social media irratti bahee ture. Akkuma jedhan erga ayyaanni waggaan haaraa Enquxaaxashii kan jedhan erga xumurame booda faannoo fi uummanni Amaaraa duula jaba gara Oromiyaatti gara Lixaa Oromiyaatti duula jaba akkasuma mishigii akka qotuu eegalan ifa godhanii jiru. Kanaaf ammoo akka maallaqaa dhalattoonni Amaaraa sirna nafxanyaa deeggaran akka waan kanaaf hojii kanaaf karoora kanaaf akka maallaqa walitti buusan iccitii sagaleen achi keessaa ba'ee nu qaqqabee karaa social media walharkaa fuunee jira. Nuti sagalee sana isiniif qopheessina.
Egaa haala kanaan yeroo ammaa kana akkuma jedhan baatii jedhanitti ga'anii karoorri isaanii raawwachuu eegalee jira. Uummanni Oromoo guyyaa guyyaanis amma du'uu eegalee jira. Har'a gara nama 15tu du'e, kaleessa gara nama 80 akka ta'utu du'e. Egaa uummanni Oromoo fi akkasuma sabaaf sablammoonni akka Beeleshaangul, akka Qimaantaa fi akkasuma ammoo Agawoon qabsoo uummata keessatti yookaan haqa isaanii falmachuu keessatti jabaatanii sirna nafxanyaa kana ofirraa dhaa'uu akka qabanii fi akkasuma akka itti jiranis dhaamsi waliif dhaamamaa jira. Egaa sirna gita bittuu sirna nafxanyaa durii deebisuuf tattaafattu sabaaf sablammoonni biraanis uummata Oromoo cina hiriiree sirna kana ofirraa dhaabuu murteessaa fi yeroon isaa amma akka ta'e isin hubachiisna. Ajabaka ajaa'ibuma ajaa'iba yaadutti baraa yaadutti daraa dambaleen qilleensi farraa bubbisee nuraasuu farraa maal asaasa maal tamsaasa. Injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti galmeessaa jiru ammas jabaatee itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu maqaa jedhuun sirni bilisiginnaa baatii 3 fi ilmaan Oromoo harka qalleeyyiif akkasuma ammoo garaaf bitaman walitti qabuudhaan leenjii waraanaa kennee fi yeroo ammaa kana humna addaa Oromiyaa yookaan ammoo faannoo Oromiyaa jedhamanii gara woboo sakatta'utti bobbaafaman irratti eegee tarkaanfii jajjabaa fudhachuudhaan Gujii lixaa fi bakkoota garaagaraa gara Shaggar lixaa akkasuma Wallaggaa lixaa keessatti tarkaanfii jajjabaan irratti fudhatamuu eegalee jira. Woboonis uummata isaa cina akka jiruu fi dhiigi ilmaan Oromoo sirna nafxanyaa kanaan dhangala'aa jiru akka gatiin isaa akka oolee hin bulle ifatti itti mul'isee jira. Akkuma dhaadannoo mootummaan sirna bilisiginnaa fi akkasuma sirni nafxanyaa dhaadachaa ture yoo Oromoo tokko yoo Amaara tokko ajjeesne Oromoo 1000tu du'a jedhan woboon ammoo tarkaanfii sirnaa yookaan ammoo kan mootummichaan bobbaafamanii uummata Oromoo miidhuuf deeman irratti tarkaanfii fudhachuu fi akkasuma ammoo gara rifaatu akka hin qabneef ejjennoodhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo sirnaa kana dura dhaabbachaa jira. Waamicha lola dhaabuu isa dhumaa jechuudhaan Firaans, Jarmanii fi Ingilaandii waliin ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaaf ammas dhaamsaa isa dhumaa dhaamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa sirna waamicha godhameef kana ammas bakka laachuu fi dhabee guyyaa har'aa kana qamadii maasii keessaa ilaalaa ooluun isaa oduu ajaa'ibsiisaa yeroo ammaa kana ta'ee jira. Akkasuma gama naannoo Tigraayin ammoo mootummaan bilisiginnaa waraana isaa hedduu gamasitti bobbaasee akka jiranii akka harka laachaa jiranii fi hedduun akka du'aa jiran habii sana homaa tokkottotu yaadin keeppii mataarra godhatee gara Arsii deemuudhaan maasii qamadii oomishu keessa dhaabatee footoo ka'aa ooluun isaa ammas waan nama ajaa'ibsiisu guyyaa har'aa ta'e oolee jira. Gama biraan ammoo pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan walgahiidhaaf gara Ameerikaa deemee ture. Yeroo ammaa kana ammoo dhimma Itoophiyaa ollaa isaa irratti mootummaa Ameerikaa Joo Baayiden waliin marii jajjabduu gaggeessaa turanii. Ameerikaan ammoo Itoophiyaa irraa abdii murachuu fi wararkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Ikoonomiin biyyattii kufee akkasuma dippiloomaasiin guutuu addunyaa waliin qabdu addaan cite. Mootummaan kun garamitti akka deemaa jiru kan waan namaaf hin gallu jechuunis miidiyaa wararkaa fuudhaa jira. Gareen ikoonomiksii yeroo ammaa kana kan tilmaama guddina biyya tokko baasan akka jedhanitti yeroo ammaa kana guddina Itoophiyaa tilmaamuuf hedduu ulfaataadha jechuun biyyoota tilmaamii argatan keessaa Itoophiyaa haqanii jiru. Tarree Yamanii fi Liibiyaa akkasuma ammoo Paakistaan biratti qoodaniiti jiru. Yeroo ammaa kana sirni amma jiru yookaan ammoo mootummaan amma jiru guddina utuu hin taane bututee kufuuf deema waan ta'eef tilmaamuun rukkisa jechuun yaada isaanii kaa'anii jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa irraa asirratti golomnaa sagantaa keenya biraa haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura horaa bulaalee banaas ni jenna. Kanneen faana aartii yuutuubiif maatiin ta'in ammoo faana aartii yuutuubiin sabiskiraayib akkasuma viidiyoo keenya sheer walii godhuudhaan laayik godhuudhaan nu bira dhaabadhaan immoo dhaamsa keenya jabaadhaa dhaggeeffattoota keenya horaa bulaalee banaa nagaan tura. Kabani, ahe piran kabani, Atau moga dansi polisi Oromiyaa kan jedhaman polisi Oromiyaa jechuun uffata ta'uuti kanneen maticha kuban jiraachuu dandeessu. Akkasuma immoo kan qabsu bilisummaa Oromoo utuu gamtichi keessatti jirtan jiraachuu dandeessu. Gochi sirni bilisummaa kun guyyaa guyyaan uummata Oromoo irratti raawwatu carraa argattanitti fayyadamaatiin viidiyoonis haa ta'u karaa waan hundaan baasuu yaala haqi uummata keessanii qabu uummatoota qabsaa'u kanarraa kan eegalu. Haa ta'uutii kanneen gandaa bulchaniif akkasuma jiran dhimma kana of ilaaluu qabu. Oromummaa isaa akka isaan ta'uu rakkoo Oromoo irra jiru hubatee sodaa bicha mataa gadi achi keessa jiru amma of ilaalee achi keessaa fi furmaata tokko barbaadachuu qaba. Jalan kale kayo lupu kakali bola tokkotta wale haya dannu dansa jalan kale kayo lupu kakali bola tokkotta wale ola jaso terran mulurang gobelle ola jaso terran mulurang gobelle batu ya sena godan sakale Tarkanfi